وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. نقولكم. Shittoon ati bareedii battee deemte shittoo biraataan waliin dhiif dhugaa dubbachuun. Anuma dinaa ergisiisin kuutaan kan dibadhee deemu. Doktor Biiftuu eessa ooltee dhufta galgalaan? Maa haasaa oolta waa'ee kiyya qo'ee. Maal haasaa oolle ati eessa ooltee dhufta nutti himi? Biqiltuu. Waa'ee. Koongiraa. Thank you. Guys, maanni TikTokiin ko close naan jedhu jira. Heshi, maaf waa'ee kiyya akka haasaatu waa'ee kiyyankee haasaa jirani waa'ee kankee haasaa jirani naan jedhee bilbilan karaa irra jira baay'ee lookishii fayyadamaa deemaa jira maal haasaa argu. Nuti moo? Maal haasofne nuti biqil eessa ooltee eessa turtee Doktor Biiftuun maalidha? Akkamitti gattee cidha deemtee eenyu faana akka ishiin cidha deemte beektaa jedhee gaafachaan ture qorataa. Isin barbultii godhee wanti isin hin goone hin jiru. Ati guumiti maaf diigna nuti? Maaliif diigna nuti? Ati okay akka inni as hin jirre ni beektu moo hin beektu isin? akkam? Amma sa'aatii kana akka nu lamaan wal bira hin jirre ni beektaniimi? Jechuun eessa jirti jedhee gaafannaan cidhan deemamoo maali cidhan deemanaan jettee? Beektamoo hin beektan? Hin beeknu. Okay. Ani finni wal bira hin jiru. Dura illee yoo ta'e ani finni inni bakka biraa an bakka biraati. Ani finni walii gallee isa heeyyamsiifadhee deeme sababni isin keessa deemtanii eenyu waliin suuraa kaawwattee akka uffattee oolte jettanii isin dubbii wal keessa asirra ooftan namni akka hunda isaa sheernaa godheera bara. Waan hunda shekara ala teesseetu silkiidhaan dhuftee nu jala teesse jechuudha. Maal seeni laayidii akkuma sanaan seentee maal argitu? Gabrummaan an jala jiru argitanii eessattuu ni jechuun danda'u. Maal gochuu waa'ee kiyyaa sooftaniidha baram. Laali Doktor Biiftuu maal uffattee deemte jennaan hin agarre jedhe. Eessa deemte jennaan cidhan deema jette. Eeyyamtee na hin eeyyu. Amma kana si aman. Eshi uumamantee gadi dhiiftee reennaan iddoo barbaadde yoo taate yookiin manuma tokko keessa dhiira waliin jirtu too jedhani siree tokko miti. Nana manaa jedhe. Inni amma kana hunda si amanaan. Ati immoo iddoo cidhaa sanayyuu deemtee immoo bilbila biraan jala teessee hordofta. Maal egaa kana hordofuun ilma garbummaa amma mucaan kun garbummaa jalan jira naa argaa jedhee dubbatutti hiyyuutti wanno eeguu qabna nuti. Hiyyuutti ni eeydaniiti na akka baasaa miila mashii duroomsaa. Amma qabaame. Inni kun hin ta'u sana sirrii miti. Kaansel godha. Guys garuu. An qorataa malee hin taphan yoo isa wajjin taphanneen ba'a. Sorry. Yoo isa wajjin qaban. Isa kaan erga iddoo wal jijjiirimaan yaanifati waliin ta'an. Ani finni wajjin taphachuu qaba. Keessan adeekamu bultii koo diigaa waltanii. Ati hoo gabrummaa kan jettu maaliin si gabroo? Inni kun hin ta'u mooni kun illee garsii nama godhan qabin haasa kan. Ammaalin jedhe beektaa? Ijaan maal laalaatamee silkisa ol qabu maal? Bakkuma jirtu sanii silkisa ol qabimee sin jaaru. Wallahi intiraa keessa galuu ennaan na dide. Dhaqeedhuma waan ati poosti goote suuraa sargii deemee ilaala ennaan naa banamuu dide. Achumaan na dide bara. Suuraa sargii ati poosti goote ilaalu. Asitti isaa laal hin yaaddeen. Tole. Yes, follow kiyya kuma kudha hinaa galee TikTok illee. Ayla. Argitee yoo ati hin jirre siifan eega bara. Ati goobasiidha bara. Shuf kottu kun lakaan kan poosatee dhufe tokkoffaa irratti wondimmee kiyya obboleessa kiyyaadha. Kun obboleessa koo gaariidha. Kun warra sargiiti. Garaa tokko godhatanii? Yes. Woy garaa tokko? Yes. Wallahi jedhe. Buusee bar guys. Dhugaa rabbi hin beektu agadda. Garaa tokko obboleessa garaa tokko dhalatanii? Hagar beektu aniif nasibni obboleen ta'an.
Nasiriidhaan ammoo yaa rabbi anoo namni akka ilaaluun fedhu. No. Nan beeka. Nasirii nan beeka. No. Isaanummaa wanti baalladhu. Isa inni obboleessa koo. Faamiliisti abbaan namni biraa ergame approve godhaati. Tumee ergime solo match ka jedhu tuqiiti. Approve godha. Family. Ya Rabbi Allah. Guys, ifama kophaatti dhaanaman ture. Isatti qammastiin qammasaa jira qorata. Isa kam? Kophaatti na dhaanaa jirti. Gabrummaa qammasuuf jirti. Si gabrumsaa artiisiis. Maali akkuma seentee na karaan isin seensisu waamuun dhabee bara harkaan na qabame. Dhugaa dubbachuu fi waan isin natti godhaa jirtu Minilik Oromootti hin goone isuma dhugaa. Kuno, thank you so much. Maal jette qorata? Seeyagee? Waan ati naaf goote Minilik Oromoof hin gooneen jedhe bar. Minilik Oromoof maal godhe dura si jammar? Minilik Oromoof maal godhe? Faanaan ergaa. Kana siyaachi sitti haasa'aa oolanii kana jedhiin siin jedhanii kana si gorsaa oolanii. Sittoon ati horii dibattee deemtee amma ittiin jirtu tokko miti. Qoy. Ani tokkoffaa jechuudha. In ta'u waan never akkana hin ta'u. In taphattu approve godhi. Amma biqiltuu ati arginu approve godha hundi keessanuu approve godha. Har'a ta'uuma kana tafa malee immoo isa kan taphannu isa normaalii bareedaa sana taphannaa. Ergi biqiltuu Mee bayanii yaada amma ni ergaa qo'e. Ila. Tokkoffaa irratti biqiltuus ta'e mooneeti. Gabroomsee mana hidhee akka caaltuu Mansuuriin godhee uummata akkasiin galchu. Nu galcha yoom jenne nuti isattu nutti mataara uummata keessatti dubbataara. Wanna isheen na godhaa jirtu otoo ani fakkeenyaaf dhimma uummataa wal qabatuun yoo isa miidhe sokkee ammallee Hin qabdanu. okay. Mami? yoo immoo ani isa gabroomsu miti yoo qalee gara nyaadhoomaa isin galchu. Maaliif balleessite biiftu? Biiftuu maa balleessite? Yoo sirriin kan wanti isa ergitanii bara kan gastii nama tokko ija guddisu isa ergitan amma biqiltuu guddata otoo No, sanii miti wallahi. Sirrii ergite. Aya ergi. Akkanatti hin taphadhu. Mee qoy laallaan. Sirrii jira. Omaa sirriin jiru ammallee. Qorataan Sirrii jiru. Balleessa. Maali dheeraan qoy wannoon kun guys. Doktora ergitu dhiisi. Mi'a erge. Qoy shinan erga. Mi'a maali ilaali. Ergi ka. Solo maatii kuni maaliif kun dhufaadha bara? Qoy mee. Approve godhame anan sirreessaa amma qoy. Filannoo all giftii more option qoy. Maa kolfatanii tanii maa kolfaltan waa'ee keenya aduu baasoo hiitansaa.
walitti mari'ataa walitti murtan. Inshaallah isin sadii waliin mari'achuu miti jechuudha. Nama dhibbaa waliin mari'atan dantaa qabu. Namni tokko naas jiru namni sitti mari'atu abshir. Namni sitti mari'atu. Qorataa geemii kana malee akkanatti hin taphadhu. Eshi qorataan haa ergu amma qorataa meerii sooloo maach ka jedhuun. Wayyee hunda akkam. Eenyu baan taante baqara deemasi. Nama nagabsiisan adda. Maa inni kanuma ergawooti geeminarra. Okay, kana tokko cha taphannee akaan ta'u. Dhiisa akkasumatti haa taphatume kana tokko chash. Family barada gora. Qorataa banaa. Qorataa? Aye. Maa yaamta biqiltuu? Waamuun isin danda'amoo hin malakeetti. Maa biqiltuu jette qoyi? Gaaffii Gaafachuu bar. Maal gaafatti? Natti mi ani hin gaafadha. Okay. Jaalala obbolummaa hagamna jaalatta. Waan uummoneet jettellee anatu isatti hima malee isin isatti naasa'ina natti hima. Abshir jaalala obbolummaa hagamna jaalattaa hagamna kabaja obbolummaa naa jedhi. Biqiltuu. Waye. Qorataan obboleeyyan kan kee hammam jaallattaa sinja. obboleeyyan kan kee jenneen hagamna jaalatta jedhiga. Moonee anatti maara malee sitti maan jiru waayee. Astaghfirullah. Arabii si cubbuun haasa'ini. Inti? Haa ta'u bakka. Inti? Ishee biqiltuu. Aye. Gasa babu sadii. Muitii godheera. Jettuni. Biqiltuu muitii godhee jira nasu. Akkasiin jecha kun dhageenye. Guys, wannoo godha. Okay, ini Okay, dagaa. Biqiltuu ilaala. Qorataan ini nanti berarti. Leki. Waktu dia cerita ke semua. No, ni beiti isheen ko. dhugaa dubbadhu. Ani Moonee aannan isa gabbaany akkati sobdummoon barbaadu ka dhugaa isaa dubbadhu. fedhetti gaafachuu mirga kan kooti. Waan bawaa inni na gaafatee irraa hir'isee guutuu dhoksee maftee bakka dhiisii wanta jedhisi dhaggeeffadhu miyuutti qabadhu akka sagalee kee dhageenyetti. Akkasiin jee abiibti ati maal jettaan obboleeyyan kee hagam jaallata. Obboleeyyan hin jenne obboleessa kee akka obboleessaa ta'an. Dadaani. Biqiltuu gaaffiin sirrii miti la. Biqiltuu gaaffiin sirrii si gaafatamu. Waan jarri haasaa oolte guutuu jechuudha. Waan jarri haasaa oolte guutuu garaa jaraatii gannaqa. Tirippiliidhaan namoosisa. Maal jette Moonee? Biko. Waye. Qorataan akka obboleessa keetti kabajneef jaalalli ati naa qabdu agamii jedheetu gaafadhu jedheeti ishiitti hime. Ishiin garuu obboleessa. Shammar Moonee inni si wajjin haasaan jiru ana wajji haasaa jira. Thank you. Ila roobdoota. Ana wajjin haasaa jira. Tata goda tata Mangara guyyaa guutuu otoo gorsitan otoo ka inni nam jallatu ta'e narraa jallisaa ol ta'e isin hanqatee na ammallee sa'aatii maal ofitti dhibee. Itu karaa jallinaarra jira malee namni tokkoyyuu karaa jallinaarra hin jiru. Alhamdulillahi wallahi an karaa jallinaarra hin jira. Waan kan goorratti akka barbaadee fedhu isin gahishu. Maaf jallis taree amala keessaa waan inni Amalli kee naanaa ta'eera. Ani isaa ta'e inni naa ta'e isin maaltu galcha? Esh qorataa jedhime sirruma jirti gaafattu gaafficha sirruma of isoo si taajjaba yennee di barakko Ati jallisiitu na taajjabu kalaas inni yoo na taajjabe bakka omaa rakkoo hin jiru. jedhi Biqiltuu maal deebii deebisiif. gafera na debi. Obboleen kan kee hammam jaallattaa hammam kabajitaa sin jee. biqiltuu ati gaaffii qaama sadaffaa dhufe kamitti deebista. Akkamitti qaama sadaffaan deebi si bira dhufadhee gaaffiin. Hai Moonee kan guyyaa isaa oltanum gaabar kalaas.
Ay, ani biqiltuu tanaa saa gifti ko jaarsa keetti saasaan jiru sitti saasaan jiru. Biqiloo. Isheen beeki telefoona keenya kan kootiif kan qorataati kamitti waliin haasofna. Harka kenneef. Deebii. Obboleeyyan kiyya hedduu takka jaalladha, hedduu takka kabajaa. Eenyuyyuu jalatti hin qixxeeffadhu jedhi. Abbo qorataa. Nan kabajaa obboleeyyan kiyyaa sunnitti. Tole. Gaaffiin keessirruma tureeyyuu qorataan iddoo goggoree jechuudha jedha. Yes. Wayik. Suuraa ofii Jechuun egaa beeki mana inni anaaf akka obboleessaati. Moon itti dhaggeeffadhaa. Atis dhaggeeffadhu doktor. Ituu guyyaa tokko akka dingataa wayii ta'ee mana tokko keessatti na argite maal na affeertaa maal laa goote dhiinaa gaafata. eenyu mana tokko keessatti eenyu mana tokko keessa garuu barbaada. Utuu guyyaa tokko hin jedhee bar gaaffiidha wantichi. Eenyuun siif eenyuun. Kanaaf biqiltuu. Kana mari'ataa oolte. Ati Gaafadhu kaa. Kana haasa'aa oolte siin jedhe sababni dhimmi isii mana tokko keessa waliif maali? Jalqaba nama tokko keessa arguun dura rileeshinii nama sanii addaan baafachuu qaba. Sababni otoo argite maal taata jettee waan kana shakkii gootee na gaafatteef maali? Maal yaaddee atiif isheen dura walii obbola waliin jettanii har'a maaltu uumamee jennaan osoo ana biqiltuu mana tokko keessa argite maal yaadda? Waan yaadu atuu ni beekta. Sababni atiif isii mana tokko keessa argamtuuf maali? Rileeshinii hedduu keessa hin jiru koo maali? Maatiin obbolaan ikkoo mana takka keessa jiraatu si jammar maal taateeti doktor? Qoree. Oke, amma moonetti gaaffii naa gaafadhu doktor. Indi Moonetti gaaffii si anaa. Koy. Moonetti illee qorataan illee meera deebi jecha ammatti yaamte san biqiltuu. Qoree ma. Qoreen si haawuraan. Qorata. Masih tak sah ulang kanan. eenyu teertee guys namni keessirruma sooru Dhugaa dubbachuu fi moonetti akkas naan jette. Erga akkasitti amanta ta'e isiin si amanuu qabdi sirriitti baay'ee rabbi walitti isin jaallachiisuu naan. Haya. Ati maal jettirre? Nagaa barumsa jetteeni. Kana ila dhage. Doktori biqil. Jecha kana dheengadda waa'ee gabromsaa kana hin dubbanu jennee piroomisii walii seennee turre immoo hin turre. Sababni kanaan duuba yeroo itti waa'ee gabromsaa kana Calm down. Waan yaadachiifte sargiin deemin jedheen ture bareeda. jettee turtee jedhee ture bagadeen maal fiduuf jettee turte yoon tettee istuufi. inti intaaree Hindau. Naga barumsaa dabar. Erga sargicha deemte naga barumsite. Na dhageeffadhu takkaffa ati kan jirtu biyya biraati an kan jiru ati kan jirtu Saudi an kan jiru Imaaraati. Hawaasni Imaaraati hawaasa akka abbaa akka haadha akka obbola akka waan hundaatti na wajjin jiraatanii isaan irraa yoomillee hafee hin danda'u. Yoomillee isaan Walumaa gala koo torban dhufu hiriyaa koo tokkotu fuudhuuf deemaa minzeela godhataa jira.
Gaafasi si akka waan dubbanne jechu barbaadeen asumaan. Eenyu waliin taa'e? Amsa dhugaa hiriyaa koo tokko fuudhaa jira wallahi suma dhugaa. Eenyu wajji taata miisee sin jee bar. Biqiltuu faana. Tasaaka waan akka diyaadde si tasaaka waan. godhamaa teessanii nagaamtan. Shubbisa iyyuu leenji'aa ture eeggadda wayii. Mucayyoo wayii. Anis sin jedhu mucaa ati waliin leenji'aa jirtu. Kan dhirsa qabduudha moo singilii sin jaara bar. Isa maali ammallee iyyuu dhugaa Natti singiliidha moo? Isa hin qabdu. Eega isin dhirsa hin qabne achumaanuu iyyuu cubbuu ofirraa dhiqee umuraa geeffadhee dhufa si waliin miizee ta'e ka'ee umuraa geeffadhee deema dhalaata akka waliin miizee hin ta'in. Banne. Awwa fataa amma koyan kan isin jedhu. Ati hin deemte akkamittiin hafa qoy. Nan dhufa waliin miizee ta'an. Har'a shifaana deemte qorataa. Jaalallee walii faana miizee ta'u. Baay'ee jireenya kee keessaa dhufa. Dhageessaa waan takka sitti hima. Angaaffii sin gaafadha. Sittu isa bulcha moo sassi bulchaara? Akkamii eenyu bulchame kan Lachan wal bulchine. Lachan wal bulchine. Akka shariyaatti akka rabbitti isa na bulche. Akka Jaalalli mo'achuu danda'u. amma jaalala waa walmachuu miti. Dubartiin jaarsa jalatti bulti moo jaarsatu dubartiin jalatti bulti? Inshallah isa jalatti dhaabbateeti dhala biraa hafarsaa deema mataa kiyya irratti na'u. No, ansi jalan bulu. Dhageeffadha. Yoomna jala bulisiin jedhe mooneetu waan hin taane taasisuun asirratti. Dhagaye mooneeti na dhagaye. Tokkoffarratti as deebi. Gizee dubbatu qaanfanne gizee namni dubbatu qaanfatta.